Harka fuuni kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii kiiloomeetira sagantaan kiiloolee akkuma torbeedhaan wantoota adda addaa qabatanii dhiyaatu irras sagantaa addaa tokko qabatanii dhiyaateera. Sagantaan irra qabatanii dhiyaate immoo sagantaa addaadha. Sagantaan kunis waa'ee eebba faarfannaa obboleessa keenya faarfataa Abrahaam Tarreedha. Faarfannaa isaa yookiin albaamii isaa sanyii jedhu kana eebbisiisuuf jechaadha. Kana ilaalchisuudhaan obboleessa keenya akka keessummaatti qabatanii dhiyaateera. Kanaaf jalqabaa madumatti akkasiin hojjetaa abdii guddaan qaba nu wajjiniin tura. Harka fuunee Abrahaam Tarree baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdee sinillee. Egaan gara sagantaa albaamii eebbisiisuutti deemaa jirta wantoota tokko tokko gochaa jirta nan dhagaa waa'ee kee anis dhufee hirmaachuu danda'eera. Wantoota tokko wanta ati gochaa jirtu ilaaleera. Shaakala adda addaa irra jirtu qophii garaa garaa irra jirtu. So akkam adeemsi albaamii kee kun maalirra jira maalirra dhiyeesse? Egaa maadha beektaa saamini eebbi waa'ee albeemii kana warra hojjetee beekatu maa hubata dadhabbii isaa baay'ee dadhabbii baay'ee keessa darbe egaa sadarkaa kanarra ga'eera baay'ee bu'aa baay'ee qaba dadhabbii baay'ee qaba horii baay'ee itti dhangalaasnee amma deemne turtii waggaa lama booddee hamma gara namaasaa ga'eera akkuma waliin argaa jirru gabaa ga'ee fuuldura kanatti ija arguu jirra jechuudha. Okay. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma inni jechaa jiru turtii yeroo dheeraa booddeedha kan inni gara albaamii kanatti dhufaa jiru. Kanaaf amma kallattii maali gara yaadota gara birootti hin darbiin obboleessi keenya Abrahaam Tarree faarfannaa isaa keessaatiif faarfannaa tokko naaf feera faarfannaa sana booddee walitti deebinaa jechuudha. Kanaaf carraasaa isaa filladhu. Abrahaam faarfannaa kee keessaa faarfannaa tokko mee anaanis kanneen nu ilaalaa jiranis akka taffeettu barbaada. Haa ta'u faarfannaa namni beeku faarfannaa kana dura dhiyoo kana isaa hojjetamedha. Kan qajeelota biiftuu garasii olaan qalamees gooftaa Yesuus lootin argatu karra toloota Tsiyoon gubbaara dhufni qulqulloota irra jiraan irra jira harki kee irra jiraan irra jira harki kee irra jiraan irra jira harki kee irra jira harki kee. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma kallattii gara viidiyoo isaatti dabarra faarfannicha booda walitti deebina. Lafoon aduu warra dhaabateetu ijji koo fagoo laala qorumsaan qoraafamaa tumanii samii banamaa laala lafoon aduu warra dhaabateetu ijji koo fagoo laala Gabora fadde otochi suwini samii bana malala Kakke azmiti fiiginaan jedhami abjuunani abjooddu Iddoo waaqni naaf argeessanii nan ga'aa hin hanqadhu Kakke azmiti fiiginaan jedhami abjuunani abjooddu Iddoo waaqni naaf argeessanii nan ga'aa hin hanqadhu Inni kunis hin gama Waaqni jennaan maaltu isaaf dadhabama Inni kunis hin gama Waaqni jennaan maaltu isaaf dadhabama Hin gama tokkollee nafuu hin gama tokkollee nafuu hin gama
Kee abbaasaati ba'ee araddaa biyya ormaa lafoonaa duwwaarratti utuma karaa deemu laftitti dukkanaa'uusi humna makka kuuti dabbannoo lafaa ka'ee samii keessa qaari'u arge kaa mul'ataanii ribaati dammaqee of cinaa yoo ilaalu arge ijjisa wajjinii dureessi gooftaan qabni siree gaarirra ciisetu abjuun wallalaa bula yeessi gooftaa qabummoo dhagaa boraafateetu samii banamaa laala dureessi gooftaan qabni siree gaarirra ciisetu abjuun wallalaa bula yeessi gooftaa qabummoo dhagaa boraafateetu samii banamaa laala dureessi gooftaan qabni siree gaarirra ciisetu abjuun wallalaa bula yeessi gooftaa qabummoo dhagaa boraafateetu samii banamaa laala dhagaa walirra tuulee qabeenya biyyi lafaa kuni irraa fittiin of tuulu dhadheekkamee jigsaa gamoo warra jallootaa kuni jiga lamamuun kan qajeelotaa biiftu garasi olaan qalamesi gooftaa yesuusi yoosin argatu karra tolootaa siyoon gubbaa dhumni qulqullootaa kan qajeelotaa biiftu garasi olaan qalamesi gooftaa yesuusi yoosin argatu karra tolootaa siyoon gubbaa dhumni qulqullootaa Laga kee barbuqqe warra hojii manfaana utuutaanu samiin banameetu argee iskeel mul'ata boriif ta'u agartuun nama kee alarra qaarisee ilaala biyya baabiloon keessa taa'etu ergaa boriif ta'u ilaala mul'ata bor ta'u ilaale ergaa boriif ta'u ilaala mul'ata bor ta'u ilaala narra jira harkikee qabu sodaadua narra jira harkikee aniif keessi koona narra jira harkikee inni samii narratti banuu narra jira harkikee inni cabsee dura koo deemu narra jira harkikee narra jira harkikee narra jira harkikee Narrajira narrajirarkike 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 Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa waaqeffannaa amma booddeetti deebinee jirra. Waaqeffannaa kanaan akkasiin eebbifamtaan abdii guddaan qaba. Kanatti aansuudhaan gara obboleessa keenya Abiraam Tareetti deebi'a ammas. Kallattiimaan gara obboleessa keenya Abiraam Tareetti deebisa. Egaan Abiraam faarfannoota atammoo jechaa jirtu albamiidha. Albamiin kee kun maal of keessatti qabate jira? Qabiyyee akkam akkamii of keessaa qaba? Ergaa akkam akkamii fakkeenyaaf faarfannaa mata duree mataa isaa qaba. Istaayilii isaas akkuma garaagara ta'e meeloodii isaas akkaataan sagalee barumsa isaas hundumti isaa akka garaagara ta'e ergaa garaagaraa qaba miti jedhe. Dhugaadha. Mee ergoota akkam akkamii of keessaa qaba? Wantoota akkam akkamii keessa jira? Qabiyyeen isaa maal irra caalaan isaa? Waa baay'ee gaaffii ni eegaa ture nagaa wanta isaanii maalidha?
albeemii tokko guutummaa isaa qabiyyee waan jiru hundumaa qabachuu qaba. Albeemii tokko albeemii kan jechisiisu waan hundumaa faarfannaa nama qalbii geeddarannaa jira, kan dhuga ba'umsaa jira, faarfannaan galataa jira. Akkasuma faarfannaan waaqeffannaa kan itti worship godhanii waaqessan jira. Egaa albeemiin kun waa hundumaa of keessatti qabatee jira. Akkuma kana immoo istaayilii garaa garaa fakkeenyaaf kan shawaa inni jennu, kan wallaggaa inni jennu, akkuma kan walloo fa'aa maal fa'aa inni jennu hunduma isaa of keessatti qabatee jira waan ta'eef egaa obboloonni keenya isaa dhaggeeffatanii masaa ija isaa baruu danda'u waan ta'eef guutummaa qabiyyee isaa of keessatti qabateera. Kan kanaan alaa immoo giddu galeessaa Kiristoos faarfannaan keenya taa'eelli keenya isa waan ta'eef giddu galeessaa Kiristoos kanaaf qabiyyeen isaa inni guddaan Kiristoos giddu galeeffateera. Waaw baay'ee namatti tola. Inni kan biraa kan isin jechuu barbaadu fakkeenyaaf faarfannoota amma albeemii keessatti baasaa jirtu keessaati kan ergaan isaa baay'ee natu kenna jettee yaaddu. Fakkeenyaaf amma yeroo isin jedhu hundumti isaa akkasitti kenna naman garuu wanti irra caalaa isaa lapheen keetti tuqame jiraachuu danda'a. Meebi hin beeku faarfannaa albeemii kana karaa akkamiin rakkati fiddan hin beeku siif waaqayyooti beeka. Garuu mee wanti keessa kee jiru amma ba'utti wanta tajaajilaa jirtu faarfannoota kana keessaati amma albeemiin kun gadhiifamutti maal hawwiin kee maal kanatti aansee? Waaw baay'ee gaaffiin kun gaaffiin baay'ee gaa turedha. Faarfannaa koo keessa faarfannaa baay'ee gundi isaanii jaalladha siin jedheera garuu tokko keessa hin nyaadhu sanyii hin nyaatamu maanan abbootaan gatamu laphee koo irratti hin caafadha kan jedhu tokko jira. Anis ka'een itti duulaa hin nyaadhu maqaa abboota koo irratti du'een eeggadha faarfannaa tokko jira beekta. Seenaa abboonni keenya wangeela jiranii dabarsan lubbuun meeqa wangeela kanaaf akka ba'e diinni baay'ee wangeela kanatti akka lola'e abbootiin keenya wangeela jedhanii gatii guddaa baasanii egaa faarfannaan kunis dallaan diigameen ijaaramaa inni badee hin barbaadama wangeelisichi lallamaa waan jedhu faarfannaan baay'ee egaa jirudha faarfannoota jiran keessaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiinuun obboleessa keenya Abiraam Tarree wajjin qabnu akkuma itti fufeetti jira. Kanatti aansuudhaan garuu wanti isin daawwachiisee deemuun barbaada. Kallattiimaan iddoonni shaakala albeemii isaa kana itti gaggeessaa jiru deemee iddoo kakkuun baandii jiranitti waraabbii ani gaggeessitu jira. Waraabbii kana gidduutti sin affeeree deebi'a. Albeemiin kun adeemsa akkamiirra akka inni jiru maal akka isaan gochaa jiran shaakallee akkamiirra akka isaan jiranii akkasiin daawwatanii deebitanii barbaada. Shoka galme badella la mega tama barreno fe Shoka ya hojar kawaka yihudo ta fulli fe Jijire labsidu ajirinya tiga tama la fakasa Ol kase karasa guddi charrati makasa kafachisa Uddijjatu makasa kafachisa Argizi ya hama argizi fardake Sofi gote nyaadu kagatike Nanesi ya hama bardake nanesi akkana masa barri dhufe labsi beeksisi Badu sanyii warra toloota kamu kametti hundee sanga gollata Badu sanyii warra toloota kamu kametti hundee sanga gollata Imbadu como Yuda, imbadu senyi warra tolota, kamu gamete honde sangagala. Goto kabu erga gurguda, imbadu senyi warra tolota. Erga Isaias indubate, imbadu senyi warra tolota. Okonamne inni chavarra indubate, imbadu senyi warra tolota. Kakundu bata mesra wate, badu senyi warra tolota. Wakota la kaus Yesus dhufe dhalate badu sanyii warra tolota Wanta yartuun hin qabamu namni saafa goote gama Ibatina keessa jiruu sitti dabalaa deema
wanta yartuun hin qabamu namni koo fagootti gama ibidina keessa jiru sitti dabalaa deema itti dabala wanta yartuun hin qabamu milli koo fagootti gama latina keessa jiru sitti dabalaa deema ibidina keessa jiru itti dabalaa deema latina keessa jiru sitti dabalaa deema nama jenna keessa jiru itti dabalaa deema kullina keessa jiru itti dabalaa deema ibatina keessa jiru itti dabalaa deema latina keessa jiru itti dabalaa deema 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 Baladema ah ah amma immoo kanatti aansuudhaan ammas gara waraabbii koo kallattii aanichi deemee isa waraabitti deebina bituunni shaakaluu isaan hojjetanii baandii kakoo wajjiniini isa immoo daawwanneetti deebinaa jechuudha. Kanaaf ammas hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Ona duwara dabate to ijiko fagolala ijiko fagolala orom sangora fama tumani samibana malala kakke azmiti figina jeda mi abjunani abjodo Iddoo waaqni naaf argeessanii nangaa'ii nankadhu inni sunis inni kunis hin ga'ama waaqni jennaan maaltu isaaf dadhabama inni sunis inni kunis hin ga'ama waaqni jennaan maaltu isaaf dadhabama hin ga'ama Ingama to kolena fu ingama to kolena fu ingama Abbasati bahe aradda biyya gurma lafona duwarrate tuma karademu laftitti dukkanaose yaqomna makakote kabbanno lafa ka'e samii keessa qaariyu arge kaamullatani reebati dammaqe of cinaa yoo ilaalo arge mutichisa wajjini tureessi gooftaan qabne Siree gaarra ciisatu abjuun wallalaa bula Iyyeessi gooftaa qabummoo dhagaa boraafateetu samii banama dhagaa walirra tuule qabeenya biyya lafaa kuni arraafitti of tolu gooftaan dheekkamee jeessaa gamoo warra jallootaa kuni jigalamamu
kan qajeelota biiftuu garasi olaan qalamesi gooftaa Yesuus yootiin argatu karra toloota Xiyoon gubbaadha doomne qulqulloota kan qajeelota biiftuu garasi olaan qalamesi gooftaa Yesuus yootiin argatu karra toloota Xiyoon gubbaadha doomne qulqulloota la 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 Daga ke barbuke warra Oje mafana ututau Samim bana metu erge Iskel mullata bariftau Agar tunna bake Alarra qarise ilala Biyya Babilon keessa taa'etu erga bariftau ilala Mullata bortau ilala Erga bariftau ilala Mullata bortau ilala Narra jirarkike qabu sodaadua Narra jirarkike ameef keessikoona Narra jirarkike inni samiin irratti banu Narra jirarkike qabsee dura koo deemu Narra jirarkike Narra jirarkike Rajirahan Rajirarkike 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 Rana kabajamtoota daawwattoota keenya ammas viidiyoo amma walitti deebinee jirra. Kallattii maan gara obboleessa keenya Abiraamtis hin deebisa. Abrishoo ergaa ati faarfattoota afaan Oromoo, muuziqeessitoota afaan Oromoo akkasumas waaqeffachiistootaaf akkasuma tajaajiluma adda addaa waldaa kiristaanaa hojjetan waaqayyoon tajaajilan namoota akkas akkasiif namoota waaqayyoon tajaajilaa jiraniif ergaa akkamii qabdu? Waaw, baay'ee gaaffii cimaadha beektaa saami. Hojiin hojjechaa jiru kuni sabab miliyoona meeqa bakka buunee hojjenna. Sabni kun akka namaatti nu qaba waan ta'eef ani istuudiyoo dafis faarfattootas tajaajiltoota fi ergaa nani qabu. Amma naa galerraa wanti nani jedhu. Hojiin afaan Oromoo kun keessoo faarfannaan afaan Oromoos ta'e waan hundumtuu isaayyuu amma guddina ariifachiisaa irra jiru. Kana caala ariifachiisanii hojjechuu qabu. Ammallee itti yaadanii waan haaraa tokko waan saba kana boonsuu danda'u waan saba kanaaf ta'uu danda'u hojjechuu qabu. Akkuma tajaajiltoonni illee saba waaqayyoo warri tajaajilan lafa jiranitti kadhatanii humna waaqayyoo irraa fudhatanii saba waaqayyoo akka tajaajilan asumaan immoo keessoo faarfattoonni yoo danda'ameef sagalee waaqayyoo irratti faarfannaa hojjetanii saba kanaan ga'anii ergaa godhu. Okay, baay'ee namatti tola. Ergaa ati tajaajiltootaaf dabarsite baay'ee natti toleera. Kanatti aansuudhaan kallattii maan gara yaada keessa ati naalatutti hin deebi'e ammasi maal jechuu barbaada konsertiin kee amma dhiyaachaa jira guyyoota muraasadha kan hafe konsertii kee kana irratti mee maal eegdu? Maaltu ta'a jettee dammaqe? Egaa amma inni guddaan maaltu ta'a jettee eegda isa naan jette baay'ee natti tole beekta. Maaltu ta'a jettee eegda isa naan jette ulfinni waaqa akka irratti mul'atu. Manatti illee kanaan inni garadhu birri yoo ta'e hin darbaa. Beekamtii yoo ta'es amma kanaaf ulfinni waaqayyoo garuu
si boonsa si boqochiisa waan ta'eef anamma kan sagantaa kanarratti kan anee gulbina waaqayyo namni lafa san dhufu namni gaafa sagantaa san irraa gulbina waaqayyo argee akka galu ofumaa ijoorre ofumaa lafa amma kana deemnee dhufne akka hin jenne gulbina waaqayyo lafa jirutti akka eebbifaman asumaan hawwiin koo inni guddaan isa kan anan eegaa jiru gulbina waaqayyo kanaaf isa kanadha. Namatti tola. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammas kallattii maan faayida sagantaa keenya Abrish gaaffii ani si qabu tokko ergaa waa'ee konsertii kee qabdu fakkeenyaaf konsertii kee kana ilaalchisee ergaa qabdu maalidha wanta ati waa'ee albamii kana waa'ee konsertii kana haasoo barbaaddu maaltu jira meebi amma fakkeenyaaf wantoota itti faarfannaan ibsachuu hin dandeenye jiru wantoota jechaan yookiin afaan dubbiidhaan ibsachuu dandeessan jiru kanneen kana mee kanatu naasee jettee wanti yaaddu jiraatu akka itti taasisu carraansiidhaan. Baay'ee gaariidha. Egaa ani walumaa gala kanan jedhu albeemii kana itti dadhabnee baay'ee gatti baafnee hojjenne birree keenya baay'ee dhamaanii horii qabnu hundumaa irratti finnee hojjenne sabi waaqa ittiin haa eebbifamuu fi bu'aan isaa sabni waaqa gaafatu boqoteedha. Kanaaf ani ergaan ani qabu warri fagoo jirtanis warri dhiyoo jirtanis teessanii dhiibii kana eelolee shoo kana warri ilaalaa jirtan ergaan ani isinii qabu biyya keessa warri jirtan biyya alaa warri jirtan warri sagantaa kana dhaggeeffachaa jirtan dhuftanii eebba kanarratti akka hirmaattan na wajjin eebba waaqayyo akka qooddattan asumaanan si yaadachiisa fagoo warri jirtan dhiyoo warri jirtan guyyaa san wal argaan waldaa guutuu wangeelaa moobilii haa ta'u seerii jedha eebbifama. Okay, gamanumaan guyyaa isaa fi iddoo isaa sirriitti akkatti dubbatu barbaada. Guyyaan isaa bitootessa gaafa shaniiti ji'a torbaffaa gaafa shanii sanbata guddaa yookiin immoo sanbata guddaa waaree booddee sa'aatii 8 kaasee waldaa moobil wangeelii yookiin immoo waldaa guutuu wangeelaa moobil guullalleetti kan argamu warri karaa piyaasaa dhuftan Phaawulos hospitaalii yookiin hospitaala Phaawulos as dabartanii warri karaa as dhuftan immoo asirraan karaa madaalamee xinnoo darbitanii argattu. Kanaaf wal argaan sanbata guddaa dhufu sa'aatii 8 kaasee waldaa guutuu wangeelaa moobilee. Inni kan biraan immoo kallattii manamas namoota hordofaa jiraniif akka taasisutti kan hin barbaadu. Konsertii kee kanas irratti faarfattoota eenyuun faadha kan affeerame baandii eenyudha kan affeerame isa kanas asumaraan akka itti dubbatu barbaada. Baay'ee namoota jaallannu namoota waaqayyo ayyaana isaa irra kaa'ee nuu kenne nama faarfattoota baay'ee sabi keenya jaallatu kan akka Bilisee Karasaa akkasuma faarfataa Yaadasaa Shiriifaa Asagii Dabbabee akkasuma faarfataa Ifaa Leediyaa Darrasee akkasuma Iyyoob Yaadataa namoonni maqaa isaanii hin dhahamne illee boleessii keenya guutuu namoonni kanaan allee maqaan isaanii hin dhahamne baay'eetu irratti hirmaata. Akkuma kana immoo kakuu baandii baay'ee jaallannu kakuu baandii wajjin turra kana fakkaata guyyaas. Baay'ee namatti tola. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya akkuma ilaalaa baay'ee namatti tola obboleessa keenya sagantaa nu qabnu kanatti aansuudhaan immoo carraadumaan isaaf laaddu namoota galateeffachuu barbaadu yoo jiraatanii naannaa jireenya keetti albamii kee kana gaafa hojjettu faarfannaa gaafa hojjette konsertii kana gaafa qopheessitu namooti baay'ee meebii bukkee kee jiraachuu danda'u nana mana kanaaf eenyuun galateeffachuu barbaada maqaa isaanii dhooftee akkatti galateeffattu barbaada. Baay'ee waaqa si eebbisu saamii carraa kan argachuu qotti baay'ee gammada namootan baay'ee galateeffadhu baay'een qaba jalqaba irratti waaqa sana gargaaruuf galannaa ta'u taansee haadha manaa koo wantu jira yeroo hundumaa dadhabbii koo keessatti na gargaartee jabaatu waaqa si milkeessa jettee sadarkaa kanarraa kan ga'u kan yeroo hunda na jajjabeessu haadha manaa koo baay'ee jaalladhu haadha mucaa koo yookiin immoo haadha sanyii wantu jira lama jettutti waaqa ishee eebbisu jedha itti aansee obboleessa keenya Fiqiruu Hayilee abbaa Qumbii Produkshinii baay'ee dhamaatee guddaa humna isaatiin qabeenyaa isaatiin horii isaatiin hamma humna isaa baay'ee na wajjin dhamee amma guyyaan kun raawwatamu sagantaan kun ta'utti na wajjin isa dhamee waaqayyo bara jireenya isaa eebbisuun jedha akkasuma obboleessa keenya Eeliyaas Biraanuu akkasuma Eeliyaas Tola namoota maqaa isaanii hin dhoofne sibillee walumaa gala kana jedhee fixuu hin danda'u waaqayyo bara jireenya isaanii eebbisuun jedha. Egaan warri maqaa keessan namnis akkuma iddoo hintanitti hubaddaani waan gaaffiif deebira jirruuf yaadachiisuu danda'a. Hubachuudhaan akkasiin isa hubatan barbaada. Kanatti aansuudhaan immoo ergaatu waa'ee kiiloolee shoo qabdu. Kiiloolee shoodhaan maal jettaa? Maal ta'uu qaba jettaa? Gara kamitti guddachuu qaba? Waa'ee kiiloolee shoo maal haasa'u? Egaa kun isa dhumaa ta'uu qabu ture jalqaba irra nagaafachuu qabda turte. Egaa dhumarra fidde kiiloolee shoo kana baay'ee egaa yeroon argu baay'een gammade. Ani mana koo taa'ee saban ispiriit irraa otoo laaluu kiiloolee shoo kun gaafa dhufu kun saamii midhee gaafa laalu saamiidha. Kiiloolee gaafa sun baay'ee gammanne. Egaa isinillee hojii guddaa si eeggata sabi kun si eegaa hojii gurguddaa sirraa eegaa kiiloolee shoowwan kun sagalee bareedaadhaan waaqayyo hin jajachuu sagalee waaqayyoos sagalee bareedaadhaan waaqayyo hin jajadhaadha
faarfannaa haaraadhaan waaqayyoon jechuudha. Kanaaf sagalee bareedan kan waaqayyooti. Yeroo akka jedhu fokkisaa waaqayyoon fudhatachuu qoomini sagalee kiiloleen kan waaqayyooti. Sagantaan kun cimee itti fufuu qaba. Hojii gurguddaa ganaa sin eeggatu. Baay'ee waa'ee kiilolee shoo baay'ee waaqayyoon galateeffadha. Waaqayyoon sin haadhisu. Ameen. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya kana fakkaatu ture bitootessa gaafa shanii sanbata guddaa waaree booda akkasiin konsertii sanyii irratti argamtan abdii guddaan qaba. Kottaati irraa eebbifamaa wal affeeraa maatii keessan hiriyoota keessan affeeruudhaan kottaati waaqayyoon waaqessaa albamii kanaan waaqayyoon eebbisaa obboleessa keenya Abrahaam Tarreedhaan jabaatu si bukkee jirraa waaqayyo si gargaareeraa eebbifame jechuudhaan akkasiin argamtanii bukkeessa dhaabbattanii barbaada. Amantii guddaan qaba akkasiin dhuftanii akkasiin hin hafne kanaaf iddoon isaas isinitti himameera waldaa Waldaa guutuu wangeelaa Gullallee. Akkuma inni amma isinitti hime kanadha. Iddoo akkasitti argamuudhaan duukaa waaqayyoon waaqessan isiniin jedha. Sagantaan kun sagantaa kiilooleedha torban yaadota garaa garaa barumsoota adda addaa wantoota babbareedoo qabatti isinii dhiyaata. Yaada sagantaa kiiloolee irratti qabdan karaa feesbuukii keenyaa karaa toora bilbila keenyaa nu erguu dandeessu. Sagantaa kana qopheessuun qindeessuun akka isinii waliin ture an obboleessi keessan Saamu'eel Taaddasaa ture. Torban sagantaa bareedaa barsa adda biraadhaan ammoo arginu torbeen kun torbee gaarii isiniif haa ta'u. Nagaa.